Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Aanaan Kombolchaa aanaalee godina Harargee Bahaa jalatti argaman keessaa tokko yoo ta'u, aanichi magaalaa guddittii godina Harargee Bahaa Hararraa kiiloomeetira 24 fagaata. Bal'inni lafa aanichaa kiiloomeetira iskuweerii 464 keessaa dhibbeentaan 74 badda daree yoo ta'u, dhibbeentaan 26 gammoojjiidha. Aanichi lafa qonnaa gabbattuu kan qabu waggaatti waqtii afraasaa fi gannaa rooba kan argatu ta'ullee sirriitti misoomuu dhabuurraa kan ka'e namoonni midhaan nyaataatiif gargaarsa harka alaa eeggachaa turan baay'eedha. Haa ta'uutii yeroo ammaan tana erga mootummaan oomisha kilaastara qamadii akka biyyaatti hojiirra oolchee asitti aanaa Kombolchaattis hojiin qindoominaa fi xiyyeeffannaa guddaan hojjetameen aanichatti bu'aan guddaan argameeti jira. Bara kana qofa lafa hektaara 2,200 caalaa kilaastara qamadiitiin kan uwwifame ta'uu himu gaggeessitoonni aanichaa. Akka aanaa keenyaatti bara 2015 qamadii hektaara rooba gannaatiin hektaara 2,200 ol qonne akkasumas kilaastara 58 ol haala bareedaadhaan akkuma ilaaltanii agartan kanatti oomisha guddaa kanneen abdachaa jirra. Qamadiin qotame sadarkaa kanarra ga'ee jira. Fuulduraaf uummanni keenya bal'inaan qamadii kanallee oomisha bu'aa guddaarraa argatanii abdii guddaarraa qabna jechuudha. Haaluma kanaan nutis akka aanaa Kombolchaatti bara kanaaf kilaastara 58 lafa hektaara gara 2,200 ol ta'u irratti qamadii bona kan akka oomishaniif hawaasa keenya erga qabsiisnee booda guutuutti oomishni isaa amma sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Akka aanaa keenyatti hektaara 2,254 waliigala kilaastara 58 oomishaa fi oomishtummaa keessattuu midhaan yeroo gabaabaa qotee bulaan duraan midhaan waggaatti yeroo tokko oomishaa ture yeroo lama sadii akka oomishuu danda'u qabatamaan uummanni jijjiirama kanatti amanee imala bal'aa namaatii mirkaneessuudhaaf keessattuu imaammataa fi tarsiimoo mootummaan keenya fide kanarratti sirriitti akkuma gubbaarraa gadi bu'etti qamadii biyya alaatiin galchinu. Humna qabnu risoorsii qabnu irratti fayyadamnee jijjiirama kana ceesisuudha hawaasni keenya halkanii fi guyyaa hojjechaatti jira jechuudha. Kanaaf qamadiin duraan aanaa keenya keessatti hin baratamne waggaa lammaffaadha jechuudha. Nuti kan facaasaa turre waggaa lama keessa jirra. Kanaaf uummanni amma baree bu'aasii nu gaafachaatti jira jechuudha. Kana wanni jiru. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Tooftaa kilaastaraan facaasuu kan lafa qabsiisuudhaaf hojiin qotee bulaa amansiisuu xiyyeeffannaa guddaan kennamee fi hojjetamaati ture. Milkiin guddaanis argameeti jira. Nuti qamadii yeroo gabaabaa aanaa keenya keessatti kan eegalle yeroo gabaabaa kana keessatti keessattuu qamadii jallisii bonee bara dabree irratti hojiiwwan gurguddaa kan qotee bulaa amansiisuudhaan bu'aan kilaastarri qabu leenjii garaagaraa irratti ogeessa sadarkaa aanaa irraa hanga sadarkaa addaatti gadi buufnee akka uummanni qamadii tanarraa fayyadamaa ta'u taasisuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Akkuma beekamutti aanaa Kombolchaa wanni adda godhu uummanni aanaa Kombolchaa uummata dammaqaadha, uummata qaroodha, uummata hubannoo qabus jechuudha. Qotee bulaan aanaa keenya akka qotee bulaa aanaa kaanii qotee bulaa taa'ee yookiin lafti isaa duwwaa baatu osoo hin ta'in lafa xiqqoo qaburratti halkanii guyyaa hojjetee uummata dafkasaa nyaachaa jiru waan ta'eef jecha gaafa inisheetiivii qamadii kana sadarkaa uummata keenyaatti gabbuufnu xiqqashoo akka aanaa keenyaatti wanni chaalenjii ta'e uummanni keenya aanaan keenya kan beekamuun oomisha kuduraatii fi muduraatiin jechuudha. Oomisha kuduraatii fi muduraa kanaa waan beekamuuf isa kanarraa gama qamadii kana yaada isaa jijjiiruudhaaf
xiqqoo chaalenjii ture. Haa ta'u garuu qamadii kanaas yoo oomishnu taate galii dureen kuduraa irraa argannu san caalaa asirraa ni argannaa jee amanee waan jiruuf jecha guutumaan guututti yaadni isaa jijjiiramee jira jechuun ni danda'ama jechuudha uummata keenya. Bara 2014 bara dabre asirratti qamadii tana waajjirri qonnaa asirratti hojjetaa isaa asirra galchee qamadii tana jallisii boonedhaatiin bara dabre asirratti hojjenne uummanni keenya itti amanuu diduudhaan yeroo saniif waa'ee jallisii tana irratti bishaan eessaaf innee obaafna jedhanii yeroo hedduu nu rakkaadhaa turan. Nuuf itti gaafatama waajjira qonnaa Dr. Jaafariis asirra rakkachaa turre maallaqa baafnee hangaanii fi tiraaktira finnee ifii qonnee uummata baafnee qarxaasan cirsiifnee meeshaa cirruun dhabaaf hakaafaadhaan uummata asirra yaafnee raaree tana keessatti hojjetaan qonnaa cufa asirra qaraancaawee asirratti rakkoo hedduu harkaa turre deebinee lafa hamma tokko irratti hogguun dhiibbiin uummata dhiibee uummata kana amansiisuu irratti rakkoo guddoo fidan waa'ee amma jallisii tana waan ammaan dura jallisii boonee tana bishaan eessaaf innee obaafnaa malee waan hin beekneef waan ittiin amaniniif nu rakkaa turanii lafa tiyya irratti ani dura lafa tiyya irratti agarsiisee jechuudha bakka. Qamadii isa yeroo inni marsaa lama hogguun dhiibbiin obaasee qamadiin dhalattee oofte marraa sadaffaadhaa hogguun dhiibbiin obaasu qamadiin kana caalte. Kana caaltee biitiitti yaatee laalte. Keessumaan adda addaa akkuma amma irra isin dhuftan kanatti affeeramanii dhufanii ilaaluu eegalan. Amma seenaa teenya jedhan seenaa nuu dalagata dhabee beela ifirratti hidhe malee ellaanuu mootummaa waan gaarii irratti nu kaasaa jira. Hojjettoonni wanta yuunivarsiitiin armaanaa shanyii tana baaftee hojjetaan asirra nurra galee shanyii tana godhadhaa nuun jee lafa nu qabsiise nummaanuu kana manna ka baala sanitti hafnee kanatti irraa jirru. Kana qabaddaa jennee akkasii baala sangaa garuu mee kuma isin taatu takkaan agarree facaafnee hin beeknu. Barina gaafa lagaa itti jallisii tana godhan malee jennee ni qonnee limata irraa harre itti kaane. Yeroo itti kaanu goone qonnaan bulaa wanti hojjettoonni asirratti kana godha akkasii godha jennee haala cufa nu horsiisan. Akkasii muuxannoo isaanuma sanirraa nutummaanuu fudhannee madura facaafnee hin beeknu. Arra dubarraa alhamdulillahi kan hoggaa akkana goone manni cuftii numaa wisilaa seenaa akkuma keessanittuu goonee kan qaban jechuudha. Akkuma addaa wannaa tanattuu hojjetaan isa seewwan nurra galee akkana godhaan jeemaa qamadii tana nu goosise wanni tun wannuma keessa dhufuun hojiuma sadiin kana keessa taate jechuudha. Bu'aa guddaa argannee jira duraan akkanatti itti bittinne dina shanyiis qiimaatti facaafnu beeynu hisaaba warra qotteeti wal balleessiti. Amma immoo egaa kilaasiraan dhufte ana sirriitti gabbatteeti callaa bareedaa oomisha gaanu honnaa jirti. Duraan waan duraan luuqaa tokko taatu amma luuqaa 5-6 taati. Laal jechiin duraan luuqaa tokko lama taatu 5-6 kan namarraa. Laal bakka suniifi akkasitti harkachaa jira. Duraanis jechiin hidhaan qabdu akkanatti hidhaa janiiti akkatti bishaan itti fatu akkas goonee. Kanaan dura oomishoota midhaanii akka bishingaa fi qamadii naanno'ichatti oomishamaa ture wajjin wal cinaa yoo qabamu oomishni kilaastara qamadii bu'aa guddaadha qaba. Yeroo duraaniitiif bishingaa fi qamadii hirkifatu qabnaami osuma nuti sun qonnee tanee nuti caamsaan itti dhufee baddi addunyaan faanyaatti sun irratti rakkoo nurra fidee jira. Boqqolloo bishingaa goona yeroo goonu hamadeyaatu balleessaa bishingaa goona bishingaan hamadeyni balleessa gwaammaa xiqqimtii tana akkanachi siqe hamadeyaa gubee fixa. Waan baaluma beeladaatti taate malee waan biraa waan taatu hin qabne. Fakkeenyaaf garbuuf qamadii yoo fudhattee hektaara tokkorraati kuntaala 45 50 argachuu dandeessa.
kaan yoo ta'e immoo waa 10 fi 15 biran kutu jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya duraan miidhamaa ture jira jechuudha. Yeroo takka qofa waan oomishu sana amma marra 3 oomishuu danda'a jechuudha waggaa takka keessatti. Kanaaf isa kanaan bu'aa gaarii argatu. Qamadii facaasuun bu'aan isaa guddaadha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko habishin gaama kintaala tokko dhaalu isii kintaala 5 fadhala. Akkasitti itti garreeti cufa dhiibnee irraa qamadiitti xiyyeeffannaa kanneen. Qamadii sanaanii uruu takkittiin qotarraa kintaala 15 argadde callaa. Kintaala 15. Callaan ani argadde sana amma laalanii biitii guutuun itti yaatee laaltema. Qootii lama isiini sanuu bishaaniini fedhinnaan hin guutamin. Bishaaniini fedhinnaan hin guutamin. Kanaaf amma qamadii sanirratti yeroon calleessuus biitii guutuu yaatee laalte callaa sii ilaalan. Qamadii alaa irdaataadhaan seentu saniif tana wal bira qaban. Seellaanuu tanaanii biitii alaa ammaan dura nu gabroonfachaa ture Ameerikaan nu fe'aa ture. Qamaduma lafti teenya dhaaltu tanarratti nuti akkanatti rakkoo addaa keessa turre. Eeggattummaadhaan mootummaallee aanaallee halkanii guyyaa dhiiga dhaabne maatiin nu jala boolooyite jechuudhaan dhiiga dhaabne lafa teenya irratti yoo nimiif hojjenne illaa callaa kana caalu harkanna jedhanii qonnaan bulan itti amanan. Lafaatiin midhaan biraatii ulfaata. Lalfaa marraa meeqa 3-4 kaafna. Hanga kana keessa darbii meeqa qabaa kun takkittuma duraa guutu malee eegas booda nagee qallaale. Shanyiin taan amma boqqolloo yoo fudhattee bishingaa yoo fudhattee waggaatti yeroo takka ta'a jechuudha. Yeroo takka tanitti ammas bu'aa hammas mara nuuf hin kennu jechuudha. Amatatti yeroo 3 akka oomishatu namuutti amane jechuudha. Yeroo 3 sana oomishachuudhaaf amma kuni qamadiin amma isin agartan kamma keessa jirru kuni irraa ka'ee qamarsaa sadaffaa facaafamuu ni danda'ama jechuudha. Qajallisii boonessanii wajjin ji'a 3 bakka 3 qonnaan bulaan keenya ji'a 9 ta'utti amane marraa 3 oomishuu qamadiin tuni bultii 90 ta'uu siidha qonnaan bulaan keenyatti amane. Amma immoo faraqaa bonaatis gannaa fi bonaas kilaaksaraa walitti oomishne callaa bareedaa gannaa fi bonaas oomishachuuf qophiirra jirra amma. Qamadii facaasuudhaaf midhaan ammaan dura kan facaasaa turre garaagarummaan isaa kun yeroo 3 oomishta. Bishingaa fi boqqolloo amatatti taraa takka oomishta jechuudha. Amma ni kintaala 15 kaniin qootti lamarraa harkadhe sun marraa 3tti meeqa ta'a kintaala 45 ta'a. Amata yeroo takka qotuu irratti kintaala 15 san qofa ta'a. Bishingaadhaa fi boqqollootti ni ta'u jechuudha bakka. Kanaanii wal addummaa isaa agarre kintaala 15 ni marsaa takka harkadhu san yoo itti jiraadhe meeqa ka gurguruun ta'e jechuudha kintaala 30 kaniin gabayaa dhiyeessuun ta'a jechuudha. Galmoota misoomaa himamata biyyaa mul'ata dinagdee haga Oromiyaa. Ce'umsa jijjiiramaa bu'aan cululuqee karoora badhaadhinaa milkaa'ina saaqee. Araddaan hawwii bilisummaa araddoota gammoojjii aanaa Kombolchaa keessatti argaman muraasa keessaa tokko yoo taatu jiraattonni araddichaa gariin deeggarsa seeftineetiitiif yoo saaxilaman gariin ammoo naannawa biraa deemuudhaan hojii humnaa hojjechaa jireenya gad aanaa jiraachaati turan. Haa ta'u malee mootummaan erga oomisha kilaastara qamadii hojiirra oolchee as qonnaan bultoonni bu'aa guddaa argachuudha dubbatu. Uummanni duraan rakkoo hammaataa keessa turanii araddaata ollaa fa'aa burqaa nagaa fa'aa dhaqanii kana dura jechuudha. Isaaniif kuulii dalagaa turan. Sammalee muka fa'aa gurguratanii turanii. Amma kun akka alhamdulillah akkuma agartu kana oomishni kana fakkaata. Beekamutti godinni Harargee ba'aa aanota gammoojjii baay'ee qaba. Aanota 20 fi magaalota 4 qaba. San keessa aanaan keenya isa tokko. Aanaan Kombolchaa aanota araddoota deeggarsa seeftineetiitiin gargaaraman araddoota gammoojjii muraasa qaba. Isaan san keessa araddoonni akka hundee bilisummaa kan dureen deeggarsa seeftineetiitiin yeroo hunda gargaaramaa jiran. Oomisha garaagaraa kan yeroo dheeraatti ta'u sanuu waggaatti yeroo takka oomishuudhaan kan jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataa turan. Inni kun immoo rooba irratti rakkootu ture waan ta'eef rakkoon kun hawaasa keenya miidhee harka nama jala akka qabannuuf illee nu saaxilaa ture jira jechuudha. Isa kana furuudhaaf mootummaan inisheetiivii qamadii kana erga fidee booda hawaasa keenya barsiifnee itti neene jechuudha.
arra jireenya isaanii ofirraa jijjiiranii qamadii kana qotanii sulula dureen hidhame san keessa haala bareedaadhaan qamadii qotanii. Dur naannofni kun akkuma agartu gaaraa fi lafa dhaqaa ture. Lafa dhaqaa ture hidhanii jechuudha. Biyyee gubbaan naqanii akkaataa agartu kanatti. Lafa sululaa kanarraa akka lafa qonnaa jijjiiranii jechuudha. Shanyii filatama mootummaas gaafannee fi mootummaas gabbuuse. Irra dalagannee irra deemnee jechuudha hojjetaa misoomaa ta'e wajjin qonnaan bulaan bifa kanatti akka jijjiiramee nyaata isaatiin of danda'u jechuudha. Egaa nyaata isaatiin of danda'ee badhaadhina maatii mirkaneessee booda jechuudha kana kun haalli adda agartu kana fakkaata jechuudha. Hojiin qonnaa qamadii amma duratti shanyii filatamaa dhabuudhaani shanyii hirkifattuun qonnanii shanyii hin jarjarre osoo isin jarjartuu caamsaan itti gaha. Amma shanyii filatamtuu ta'a baatii sadii daftee karaa gabaabaa dhuftu sun nu fidaniiti sun facaafnee kanatti arra callaa bareedaa arganne. Shanyiin filatamtuu eega dhufte eega kilaastaraan kanatti dalagaanii tun dhufte callaa bareedaa argachaa jira. Kun immoo akka araddaa tanaatti immoo yeroo dhufnu araddaan hundee bilisummaadha. Hektaara 600 ol kilaastaraan facaasanii jiru jechuudha. Isa kanarraa immoo baay'ee fayyadamuudha. Oomishtummaa cimsuu horsiisaan cinattee yaa qonnaan bulaa hundumaaf gammadoo qonnaa ammayyaati. Yaa qonnaan bulaa kilaastaraan cimuun madda qaroomooti. Yaa qonnaan bulaa ittiin galma keenyaa gurmuu tokkummaati. Qonnaan bultoonni aanaa Kombolchaa wabii midhaan nyaataatiin if danda'uu bira dabranii oomisha qamadii gabaaf dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru. Qamadiin isaan qotan san uummanni yoo kan laaltu taate uummata dureen gargaaramaa ture san osoo hin ta'in har'a uummata nama gargaaruu danda'u jechuudha. Sadarkaan isaanirra jiran fooyya'ee jira. Jireenyi isaaniitti illee jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaa yoo itti fufuu taate gargaarsa fudhachuu osoo hin ta'in uummanni keenya yeroo gabaabaa keessatti akkuma pirezidaantiin keenya yookiin muummichi ministeeraa keenya jeessan qamadii gara alaatti ekspoortii godhuu wanni nama dhorku tokkollee hin jiru waan jirusan kaasuun barbaada jechuudha. Amma sun irraa nuti immoo ulii eega shanyiin filatamaan kun dhufee karaan gabaabaan kun nu dhufe ni gargaaraa malee gargaarsa filannaa keessaa baanee jira. Ni gargaaraa malee gargaarsa filannaa keessaa baanee jira. Kaayoo muummichi ministeeraa halkanii guyyaa dubbatu. Hiyyummaa beelaa seenaa godhuun keenya yoo qamadii facaafne qofa yoo qamadii jallisii bonee tanaan hojjenne qofa hiyyummaa keessaa Itoophiyaan baatii ammaa booda eeggattummaa alarraa qamadii na'inu kana dhaabnee jirra. Biyya teenya irratti qonnaan bulaa keenya leenjifnee qonnaan bulaa keenya barsiifnee nyaata keenya bira kunnee biyya alaatti illee erguu dandeenyaa kajuusan dhugaa ta'uu namuututti amane. Kana booda harka nama jala qabachuun dhoortoo godhachuun ni hafaa jechuudha. Qamadii harka nama jala qabannu ni ergina malee biyya alaatti ekspoortii godhuudhaaf qophiinis jira waan ta'eef isa kana milkeessuudhaaf immoo lafarratti wanni arginu kun qabatama nu taasisaa jira waan ta'eef oomisha gaariin harkannaa isa kana rabbiin warra nyaatu nu haa godhu kan jettu fedha. Galmoota misoomaa imaammata biyyaa mul'ata dinagdee haga Oromiyaa. Ce'umsa jijjiiramaa bu'aan cululuqee karoora badhaadhinaa milkaa'ina isaanii. Aanaa Kombolchaatti xiyyeeffannaan kilaastara qamadiitiif kenname olaanaadha. Geggeessitoota hamma hojjettootaatti qonnaan bultoota waliin hojjechuun isaanii milkaa'ina guddaa argamsiiseeti jira. Amma halkanii guyyaa shanyii nuu fidaa ni facaafnaati. Raaree tana hunda baalarra dhaabbatu kana hunda haamnee loowwaniif qoonqoo loowwaniitiif istoora keenyaa fi jallisii boneedhaatiin qamadii tana lafa bishaan dhaqqaban hunda ni facaafna. Qamadii tana akkaanii fi shanyii nuu barbaadan jeeti. Warreen nu waa qaqqabu ka bitachuu danda'uun bitadhaa jenneeni sanis bitatee qamadiidhaaf lafasaa namuu lafatti qopheessaa jira jechuu kiyyama baqa. Deeggarsa kallattii lama sadan takkaanii kan nuti akka mootummaatti taasisaa turre jalqaba irratti hawaasa kanaaf hubannoo kennuudha. Inni lammaffaadha shanyii dhiheessuudha. Shanyii mootummaan akka dhiyeessuuf ta'e iddoo immoo fedhiin heddummatetti kan mootummaan dhiyeessu san waliin geenye dhiyaatee fi akkaataa inni itti yuunanii irraa bitatuuf haalli mijatee fi fudhatan ta'aa ture. Dhukkuboota garaagaraatii fi dhiyeessii jalqabatee keessattuu calla guddisuu irratti yuuriyaan rakkoo ture. Isa sun kompoostiidhaan akka bakka buusanii fi yuuriyaan immoo iddoo jirurraa bifa liqiitiinis qotee bulaadhaan mijaa'ee liqii akka argatuu fi liqii fudhatee akka itti fayyadamu
Inni kaan ammoo shanyii yeroo gabaabaa kanatti ta'u bifa liqiitii yuuneenii waldayaatu jira. Deeggarsa kallattii lama sadan takkaanii kan nuti akka mootummaatti taasisaa turre jalqaba irratti hawaasa kanaaf hubannoo kennuudha. Inni lammaffaadha shanyii dhiheessuudha. Shanyii mootummaan akka dhiyeessuuf ta'e iddoo immoo fedhiin heddummatetti kan mootummaan dhiyeessu san waliin geenye dhiyaatee fi akkaataa inni itti yuuneenii irraa bitatuuf haalli mijatee fi fudhatan ta'aa ture. Isa bira darbee gaafa faca'ee booda ogummaan isaa kan boqqolloo fi qamadii akkaataan isaa itti kunuunsan gargari isa san haareetti amma barsiifamaa ture jechuudha. Ogeeyyiin keenya dhi'een as keessa ooltee jedhu uruu keessa oolanii bira oolanii bulaniit akkaataa isa kanatti kunuunsan itti haraman erga sun immoo waagiin hanga tokko itti dhufee ture isallee qoricha yeroodhaan dhiyeessinee akkaataa inni itti godhamee osoo miidhaa tokko hin geessin irra dhaabbatee jira jechuudha. Kanaaf ogummaa bal'aadhaan sadarkaa kanarratti amma yoo ilaalte radfiin isii yookaan masmarri isii kun haga 10 takkaatti qabu jira jechuudha. Toop kan ta'e jechuudha. Qamadiin achii olii hin baastu. Kun immoo gana mineraalli isiin fayyadamtu hin tuqamne waan ta'eef oomisha guddaa irraa arganna kan jettu qaba. Toonnoo fi hordoffiin nuti godhaa jirru baay'ee cimaadha. Akkasumas ogeessonni keenyaas gaggeessaanis ilaa hanga sadarkaa caasaa addaatti xiyyeeffannaatti kan inisheetiivii kana lafa qabsiisuudhaaf wanni guddaan mootummaan akka tarsimootti qabatee deemu jiru yeroo ammaa midhaan nyaataatiin of danda'uudha. Midhaan nyaataatiin of dandeenyaan hundinuu achi booda afata waan ta'eef jecha isa kana halkanii guyyaa xiyyeeffannaatti kanneen qaamni hundinuu sadarkaan kan jiru xiyyeeffannaatti kanneen deemaa jira. Haa ta'u garuu qotee bulaa keenya wanni xiqqashoo adda isa godhu qotee bulaa naannoo Kombolchaa akka qotee bulaa iddoo biraatti qotee bulaa deeggarsaanillee si dararuu miti. Yeroo takka gaafaatti itti garsiiftu ifii isaatiif achirraa fudhatee fooyyeessee kan hojjetu waan ta'eef yeroo takka qofa itti garsiisuu si barbaachisa jechuudha. Yeroo takka qofa itti garsiifnaan inni ifii isaatiif san caalaa halkanii guyyaa hojjetee bu'aa argamsiisa waan ta'eef jecha uummanni keenya agarsiifnee jira. Agarsiifnaan fudhatee jira. Ammaan booda kana caalaa bu'aa kana caalaa galmeessa malee waan tokko waan nama rakkisuu hin qabu waan jirsaniin kaasuu barbaada jechuudha. Yaa qonnaan bulaa oomishtummaa cimsuu horsiisaan cinatti. Yaa qonnaan bulaa hundumaaf gammaduu qonnaa ammayyaati. Yaa qonnaan bulaa kilaastaraan cimuu nadda qaroomooti. Yaa qonnaan bulaa ittiin galma keenyaa gurmuu tokkummaati. Yaa qonnaan bulaa utubaa diinagdee bu'uura guddinaa. Ce'umsa industirii wabii milkaa'inaa. Yaa qonnaan bulaa bu'aa qaalii sabaa ati gumaachitee yoomuun dagatamu hojiin galmeessitee. Yaa qonnaan bulaa bu'aa qaalii sabaa. Yaa qonnaan bulaa ati gumaachitee. Yaa qonnaan bulaa yoomuun dagatamu. Yaa qonnaan bulaa hojiin galmeessitee. Yaa qonnaan bulaa yoomuun dagatamu. Yaa qonnaan bulaa hojiin galmeessitee. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa. Gama biraatiin ammas aanichatti kilaastara boqqollootiinis oomisha ol aanaa argamsiisuudhaaf hojjetamaati jira. Karaa daawwatee isaatti mootummaanis haa galatoomu. Carraa kana kilaastara kana baqaysinee ayyaama tokko keessatti baqaysinee buusuudhaan fayyadama caamni kan jiru bishaan faashaadhaan irra baasuudhaan akkasitti halkanii guyyaa sochii uummataa goosifnee hojjetaa misooma qonnaatii wajjin akkasirratti karaa gadadoo tana jalaa ba'uu keenyaaf akkasiin biqilli kun alma ga'ee mayirri kun alma ga'ee mataan kunillee firiin tuni argamtee jedhe. Lamada hojii misoomaati irratti adda duree taanee itti karaa kana halkanii guyyaa quuqamnee jala ce'uudhaan hojii mootummaatiin, hojii nageenyaatiin, hojii fartiitiin akkasiin wal qabsiifnee deemuudhaan nama tokko goonee abbaa kakaasaa maandimuun wanni boolla wannidha gomboostii
tartiibatti oorootaan qonnee hoggaa baagayyii buufne dikee faallaa xiqqootu wanni dhaasanii wajjin faallaa qaruura qashoo sanitti waraabaa dikee moosiisan kan boolla qonnee haasatti harree akkasitti gubeensa keessa dhaabne akkasitti kaaye dhugaatti kaayee ooge beekamee akkasitti keessa baasanii faagee irra naqanii akkasiin callaan kun akkanatti argamee jechuudha. Hojiin kilaastara Araddaa Waddeessaa keessatti argamu haala bareedaarra kan jiru hojiin Araddaa kana keessatti hojjetamaa ture boqqolloon yeroo kanaaf nutti dheerate duraan barana bonni nu dheerate facaan yeroo keenya illee duraan maaziyaa 25 kan ture maaziyaa 25 sanii facaasuu hin dandeenye roobni illee nurra chisiqee facaasuudhaaf haala namoota nu dura tures keessa gaafannee akkana inni geessi kan jedhullee sassaabannee facaasuu eegallee dura qophii keenya qopheessinee marsaa sadiin keenya qophii hexannee aduu lafatti illee nu bilcheessitee kompoostii keenya ooyiruutti guurtannee eega kompoostii duraan qopheeffannee ooyiruutti eega maasaadha guurree booda lafa sirrii qopheessinee bonni dheerate kun illee dachii illee nu bilcheessee boodarra immoo rooba gahaa illee argannee rooba xiqqaa jirutti fayyadamnee akka jiidha dachii keessa gadi kuttee isiin hin duune gubbuma kanarra biyyee gugguyduu keessa banaa jennee kaaya jenneeni akka jiidha gadii kan qunnamtee isiin hin dhuufne jechuu kana achitti nafne olsiisaa kaaya jechuu gorsoo goonee fi namuu akka naqan akka namuun teenya bakka takkatti hawaasa amansiifne maal shanyii qaalii kanallee dhaawoo kanallee abdachitti kana rooba kana dhabaanillee nawwaallu kan jedhullee muka amansiifne haala iftoomina qabuun qonnaan bulaa keenya Araddaa guutuu kilaastara goonee jira jechuudha. Kilaastara kana keessa kilaastara karoorri isaa kilaastara 13 raawwiin isaa kilaastara 9 jechuudha. Kilaastara kana bal'inni kilaastara keenya kana kan waliigalaatitti 410 jechuudha. Kilaastara boqqollooti jechuudha. Hektaara jechuudha. pH 6 sa'antii qonnaan bulaan keenya guutuun paakeejii guutuudhaan kan facaasuu fi sararaaf pilaasiidhaan kan facaasuudhaaf Araddaa kana keessa yoo deemte kan sararaan xaa'oo sararaan hin buufne hin jiru. Akkasuma bonallee nutti dhufee jidduutti nu qunname kana keessatti faashaa bishaan naabsaa ekspiraayeriidhaan duuda baadhatanii boqqolloo bishaan obaasuudhaan keessaa wasinneen kana gadoon kun duudurra kaayyataniiti durarratti bira dhaabbatanii kan amma faashaa jimaadatti waadaa afuufuutitti bira dhaabbatanii namuu hidhatee haala saniin midhaan kun akka bilchaaturra sadarkaa saniirra kan ga'e goggogee lammaa garuu kana jechuudha. Uummata keenyaaf dhaamsanii ni dabarsu akkuma beekamutti qotee bulaan keenya oomishni inni beekamuun kuduraa fi muduraadha. Haa ta'u garuu gaafa qamadii kana lafa qabsiifnu isheetii fi qamadii kana uummanni keenya qamadii kanaas gurgurree waan silaa kuduraa fi muduraa irraa argannu san bakka buufachuu ni dandeenya waan juusan qabatee laffaatii isaa kana gara qamadii kanatti jijjiiree qamadii kana illee oomishee qamadii kana midhaan nyaataatiin if danda'ee gara biraatti illee ekspoortii godhuudhaaf mootummaan haala mijaa'us walitti hidhamiinsa gabaatiis uumee waan jiru jecha isa kana fayyadamee laffaatii halkanii guyyaa laffee oomishamate kana qabeenya isaa kana qusachuu qaba jechuudha. Qusachuun barbaachisaadha. Qusatee ol kaawwatee diinagdee isaatiillee fooyyessaa deemuu barbaachisa. Yeroo hunda jireenya isaa qotee bulaa ta'eetuma itti fufuu qofa osoo hin ta'in bara baraan jireenyi isaa jijjiiramuu qaba jechuudha. Asirratti nulleen akka mootummaatti karoorfachuu qabna. Bara kana keessa qotee bulaa meeqa harka qalleeyyii gara jiddugaleessaa finnee jiddugaleessa meeqa gara adda duree finnee adda duree meeqa gara investeraa ceesifnee waan jirusan akka mootummaatti illee karoorfachuu qabna. Qotee bulaan keenya illee bara baraan karoora isaa kana karoorfatee oomisha isaa akka waggaa tokkotti oomisha kana ol kaayyatee diinagdee isaa ceesisee yaa'u akkasitti biyyallee jijjiiruu ni danda'ama waan jirusan dhaamuuf hin barbaada. Qusannaa irratti cimnee hojjennu waan jirusan dhaamuuf hin barbaada jechuudha. Dhaamsiin an dabarsu qonnaan bulaan keenya wanni inni beekuu qabu oomisha waan isaaf kennu bara kana sirriitti baratee jira jeeyyaata. Kanaaf qamadii yoo oomishe bu'aa guddaa argata jechuudha.
kanaaf qamadii irratti xiyyeeffatee oomishee yeroo hojii kan ittiin oomishullee qabaata. Bishaan ni jira laga kana keessa bishaan guddaa qabu. Isa kanaan qamadii walitti dhaabanii yoo oomishan ta'e qamadii nyaachuudhaafis baay'ee tolti. Nyaatullee nama garaa teessi. Bu'aa guddaa qabdi. Nuti paastaa fi makaroonii nammas jalaa nutti ol yaa'u kunis isuma kanarraa dhufa jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti xiyyeeffatanii akka isaan oomishan bonaaf immoo sirriitti of qopheessanii lafa kana dafanii qopheessanii amma hatattamaan akka itti galan jiidha kana dhaqqabatanii bishaan immoo ni jira waan ta'eef ammoo obaasanii akkaataa isaan itti kana caalaa immoo oomishuu danda'aniif amma qophiin dhumatee jira waan ta'eef kanaaf akka of qopheessan jechuu barbaada. Qotee bulaa kayyaatiif kan inni waan hin dhaamu. Waan namni daggafu qamadiidha waan baasii sadii dhufu kana ammoo kana fardeessaa malee waan baasii sadii booda dhufu hin fardeessinaa hin dhaamaaf.